Ajjecha abbootii gadaa karrayyuutu tagadaa michilleetiin wal qabatee namoota 23 achi buuteen isaanii dhabame keessa namni tokko lubbuun dabruu maatiin wareegamtoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan bal'ina duukanaa kan isinii dhiyaatu ta'a. Maqaa abbootii gadaan deeggarsi bilxiginnaaf taasifamu qaanfachiisadha jechuun fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa yaada kennachaa jiru. Faayidaa Eliyaas waan qindeeffatte qabdi. Wallatti ajjecha fi saaminsi hammaate bal'ina duukanaaf booda wajjin laalla. Godinaalee Oromiyaa keessatti sababii shanee deeggartan jedhuun hidhaan jumlaa cimeetti feera. Oduun kun gabaabinaan isin dhiyaata. Dhalattoonni Oromoo biyya Jibuutii jiraatan hidhaa fi saamicha qabeenyaa keessummeessaa jira jedhan guutuu gabaasa kanaa Na'imaa walirraa dhageenya. United States bulchiinsa Kentucky fi kaanittiin balaa bubbee cimaa mudateen namoonni 70 ol lubbuu dhaban gabaasicha Na'imaa waltu qindeesse. Muddee 12 bara 2021 kun matoota oduu keenya irraati. Oduun keenya kunooti Na'imaa Marittan sin dabarsa. Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu idileetiin isinitti hima Na'imaa Umari. Jalqabarratti ajjecha abbootii gadaa karrayyuu tuuta gadaa michilleetiin wal qabatee namoota 23 achi buuteen isaanii dhabame keessaa namni tokko lubbuun dabru maatiin wareegamtoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii jiru. Namni lubbuun dabre Jiloo Boorrayyuu kan jedhamu yoo ta'u sirni awwaalcha isaa aanaa Fantaalleetti raawwatee jira. Muhammad Fantaallee dabalata qaba. Ajjecha abbootii gadaa karrayyuutu tagadaa michilleetiin wal qabatee namoota 23 achi buuteen isaanii dhabame keessa namni tokko lubbuun dabruu maatiin wareegamtoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Namoonni dhabaman kunneen wayitii amma magaalaa Mojootti hidhamanii jiraachuu himuun maatiin reebicha cimaa poolisaan irratti raawwatameen namni maqaan isaa Jiloo Boorrayyuu jedhamu lubbuun dabruu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork mirkaneeffatee jira. Muddee tokko bara 2021 gaafa ajjechan suukanneessan abbootii gadaa karrayyuu irratti jiblaan raawwatamu miidiyaaleen arraataa bilxiginnaa garee shororkeessaa shaneetu ajjechaa kana raawwate jechuun kijiba dabarsaa turan kan jedhan maatii wareegamtoota namoonni 23 achi buuteen isaanii dhabame wayitii amma waajjira poolisii magaalaa Mojootti sirna abbaa irree bilxiginnaatiin hidhamanii jiraachuu himan. Namoota hidhaman kanarratti reebichi daangaa darbeessi kan raawwatame yoo ta'u Jiloo Boorrayyuun reebicha waraanni bilxiginnaa irratti raawwate irraa dandamachuu dadhabuun lubbuun dabruu himuun reeffa isaatis manguddoonni gurmaa'anii aanaa Fantaalleerraa dhaquun fuudhanii gara maatiitti fiduun sirni awwaalchaa raawwateera. Jiloo Boorrayyuu reebicha cimaa irratti raawwatameen mana hidhaatti erga lubbuun dabartee booda guyyaa kaleessaa reeffi isaa gara aanaa Fantaalleetti fudhatamuun sirni awwaalcha isaa geggeeffamee jira. Namoonni hafanis reebicha poolisaan irratti raawwatameen baay'ee kan miidhaman ta'uutu himame. Gama biraatiin guyyaa kaleessaa muddee 11 bara 2021 aanaa Fantaallee gandaa haroo qarsaa fi dheebitii jedhamutti waraanni mootummaa baay'inaan qubsiifamuun hawaasa nagaa irratti dhukaasa banuu jiraattonni himan. Abaa'oo shaneetu isin keessa jira jechuun goolinsi cimaan hawaasa karrayyuu irratti geggeeffamaa kan jiru yoo ta'u horsiisee bultoonni Oromoo karrayyuu jiraattonni ganda haroo qarsaa fi dheebitiin qe'ee isaaniirraa buqqa'uun rakkoo hamaa keessatti argamu. Waraanni bilxiginnaa hawaasa hongee bunaatiin waxalamee jiru kan hirmaannaa siyaasaa kamirraahuu bilisa ta'e maqaa shanee deeggartan jedhuun dararaa hamaarraan gahaa jiraachuu ibsuun gama biraatiin duulli hidhaa dhalattoota karrayyuu namoota baratan irratti banamee jiraachuunis addeeffamee jira. Barattoonni dhalootan karrayyuu ta'an magaalaa Mataa Haraa keessatti shanee jedhamanii adamsamaa jiru kan jedhu maddi keenya biroom yaada Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif laateem haalli aanicha keessa jiru kallattii himaa qabatee jiraachuu ibsa. Walumaa galatti sirni bilxiginnaa aanaa Fantaallee irratti xiyyeeffannaa addaa taasisuun duula duguuggaa sanyii raawwachaa jira jedheera. Oduma wal qabateen maqaa abbootii gadaatiin deeggarsi bilxiginnaaf taasifamuu qaanfachiisaadha jechuun fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa yaada kennachaa jiru. Ajjechaatti badabre abbootii gadaa karrayyuu tuuta gadaa michillee irratti raawwateen wal qabatee miidiyaalee hawaasaa irratti dubbii ijoo ta'uun itti fufee jira. Faa'izaa Eliyaas dabalata qabdi.
Ajjecha tibba dabre abbootii gadaa karrayyuu tuuta gadaa michillee irratti raawwataman walqabate miidiyaalee hawaasaa irratti dubbii ijoo ta'uun itti fufee jira. Maqaa abbootii gadaatiin deeggarsi bilxiginnaaf taasifamu qaanfachiisaadha jechuun fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa yaada kennachaati jiru. Ajjechaan jumlaa abbootii gadaa irratti raawwatame kun hamma barbaadame qaamota dhimma ilaallatan biratti uffisa osoo hin argatin faallaasanii dubbiin atakaaroo miidiyaa arraata sirna biyya bulchaa jiru OBN irraan gamtaa abbootii gadaa fi haadholiin sinqee guyyaa kaleessaa yaa'ii ta'aniin murtiiwwan dabarsanii jiru. Gamtaan kun cubbuu osoo ijaan arguu ija cufatee sirna Abiy Ahmadiif abukaatoo yoo ta'u argina. Innis abbichuu abbaa malaa jechuun sirnichaa fi mataa sirnichaa faarson madaa ummataatti ashaboo firfirsaa jira ittiin jaanii jiru. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa gamtaan kaleessa OBN irratti boon sirna Abiy Ahmad faarsaa turan kunneen osoo ajjecha abbootii gadaa karrayyuu tuuta gadaa michillee irratti raawwatamen walqabate qaama ajjechaa sana raawwate seeratti dhiyaatuu qaba jechuu qabani haqa shiraan dabooluun dhugaa dhoysuu filatani. Kan nama dinqu haasaa taasisan keessatti akka abbootii gadaa Oromiyaatti bulchiinsa Abiy Ahmad cinaa dhaabbachuu qabna jechuun dubbatu. Kun sirna gadaa keessatti cubbuu fi daboo hojjetamedha jaamuun qeeqamaati jira. Adaamaa geggeessineen gamtaan abbootii gadaa Oromiyaa goot keenna muummee ministeera ilma abbaa gadaa abbaa badhaas nageenya addunyaa looreetii addunyaa ilmi keenya ilmi nu dhalle injifannoo inni galmeessee galeef maqaa gootaa abbichuu abbaa biyyaa abbichuu abbaa malaa jennee goot keenna maqaatti moggaasnee jira. Goota kanneen jaaman isaan karrayyuu keessatti sirna Abiy Ahmadiin ajjeefamanidha. Abiy goota osoo hin taane qaama ajjechaa saba kana irratti raawwachaa jirudha. Gadaa Oromoos xiqqeessa jechuun mufii qaban kanneen ibsatanis tuulaadha. Ta'us garuu abbaan gadaa goobanaa hoolaa ajjechaa abbootii gadaa karrayyuu irratti raawwatamen baay'een gaddee jaane. Kuni ajjechaa akka Oromoon tasgabbii hin arganneef taasifamedha. Oromoo cabsuuf akkasuma salphisuuf kan raawwatamedha. Kana mootummaan faana bu'ee irratti hojjechuu qabaa jechuun dubbatan. Jaarraa takka keessatti jaarraa walakkaa keessatti mootitu ba'a. Odaani mallattooni Oromoo sanyii isaa yoo saayixee ilaalte fireen isaa miliyeenera. San keessaa tokkotu biqila. Dr. Abiy abbichuun abbaan malaa abbichuun abbaan biyyaa nama akkasitti saba Oromoo keessaa biqilee akkasitti fudhannanu. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa gama isaaniitiin qaama abbootii gadaa ajjeeseef tumsa gochaa jecha haqa abbootii gadaa barbaanna jechuun bitaa namatti gala. Ta'ullee hamma danda'ametti bakka dhugaan jirtu barbaaduun ummata Oromoo fayyisuutu irra jiraata jechuun dhaamanii jiru. Kana malees qaamonni hidhatanii bosona jiran shaneen diina ummata Itoophiyaati jechuun maqaa dharaa moggaasanii fi shira xaxaa jiru. Dhugaa yoo dubbanne diinni Itoophiyaa fi diinni Oromoo inni guddaan yeroo kanatti Abiy Ahmad akka ta'e namni kamis numa beeka jiru. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa walumaa galatti gamtaan abbootii gadaa kaleessa haasaa isaanii OBN irratti taasisan marti isaanii waan dirqisiifamanii gara miidiyaatti dhiyaatan fakkaatu kanneen jedhan immoo taajjabdoota. Itoophiyaatti qaala'insi jireenyaa garmalee hammaatee jira. Ji'oota 12 dabranitti qaala'insi jireenyaa dhibbeentaa 25.5 dabaluu ragaan eejensii istaatiksii giddugaleessaa Itoophiyaa irraa argame ni agarsiisa. Kana giddugala godhachuun yaada jiraattotaa funaannannee jirra. Oduun kun akka ta'anitti isiniif dhiyaata. Biyyi Itoophiyaa waggaa tokko oliif lolli kallattii garaagaraatiin keessatti adeemsifamaa jiru yeroo ammaa qaala'insa jireenyaa akkaan hammaateen raafamaa jirti. Ji'oota 12 dabranitti qaala'insi jireenyaa dhibbeentaa 25.5 dabaluu ragaan eejensii istaatiksii giddugaleessaa Itoophiyaa irraa argame ni agarsiisa. Akkasumas jiraattonni magaalota biyyattii garaagaraa keessatti argaman qaala'insi
jireenyaa kun haalaan cimaa jiraachuu Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii himanii jiru. Jiraattota dhimma qaala'insa jireenyaa irratti dubbifne keessaa jiraataan magaalaa Adaamaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii yaada laate Aga dhagaya hawaasni Oromoo Kaanadaa kutaa bulchiinsa Albertaa fi naannoo ishee jiraatan martoom. Hawaasni Oromoo kutaa bulchiinsa Albertaa qoree qindeessituu deeggarsaa OMN wajjin ta'uun muddee 18 bara 2021 waaree booda sa'aatii 3 irraa jalqabuun sagantaa tumsa OMN fi marii uummataa magaalaa Edmontonitti qopheessuun kottaa waliin taanee waliif taanaa jedhaa jiru. Hawaasni Oromoo kutaa bulchiinsa Albertaa magaalota akka Edmonton, Calgary, Brooks, Red Deer, Saskatchewan, Front McMurray, Grand Prairie fi naannoo ishee jiraatu hundi qophii tumsa miidiyaa uummata bal'aa OMN fi marii hawaasaa kanarratti akka hirmaattaniif affeeramtanii jirtu. Keessummoonni sagantaa kanarratti argaman daayireektara olaanaa OMN Muhammad Abdoosh, olaanaa muummee OMN Dajanee Guutamaa, Dr. Ahmad Galjoom, Dr. Henok Gabbisaa fi keessummoota birootiin teessoon 11113 Estret North West Central Lounge Recreation Center Edmonton. Odeeffannoo dabalataatiin lakkoofsa kanneeniin qoree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. Muddee 18 bara 2021 waaree booda sa'aatii 3 irraa jalqabuun wal argaan magaalaa Edmonton jedhu qoreen qindeessituu sagantichaa OMN tumsuun qabsoo uummata cunqurfamaa tumsuudhaan qoree qindeessituu sagantichaa Albertaa Edmonton Kaanaadaa. Harargeen duraan qarshii 250 ture amma qarshii 350 jira. Walumaa galatti haalli qaala'insa jireenyaa yeroo ammaa uummanni jiru akka yaaddessaa isa dubbata. Jiraataan kun Adama kaasee Finfinnee kan deemu duraan ture amma gara qarshii 5 jira. Duraan qarshii 12 ture amma gara qarshii 22tti darbee jira. Adama irraa kaasee Harargee yookaan Harar deemuudhaaf duraan birrii 250 ture amma gara qarshii 350tti deemee jira. Haalli jireenyaa baay'ee ulfaachaa kan jirudha. Oromiyaa keessatti diinagdeen waa bitanii galuun dalagatanii galuun ulfaataadha. Kana jiru naima. Itoophiyaatti ji'oota 12 dabranitti qaala'insi jireenyaa dhibbeentaa 25.5 dabaluu ragaan ejensii staatiksii giddugaleessaa Itoophiyaa irraa argame ni agarsiisa. Ejensichi qaala'insa gatii ji'a sadaasaa bara 2021 baasee irratti qaala'insi gatii meeshaalee nyaataaf oolan irratti mul'ate kan waggaa dabreen yeroo wal fakkaataan yoo wal bira qabamu dhibbeentaa 30 dabalee jira jee. Meeshaalee fi oomishaalee nyaataaf hin oolle irratti ammoo qaala'insi gatii ji'a sadaasa bara 2021 kan isa bara dabree sadaasa 2020 mul'ateen yoo wal biratti ilaalamu dhibbeentaa 19.4 tahuu ibse. Qaala'insi gatii Itoophiyaatti itti fufiinsaan ji'oota 12 mul'ate kun isa yeroo dheeraa ture tahuu ejensiin giddugalaa istaatiksii biyyattii himee jira. Gatiin oomishaalee nyaataaf oolan irratti mul'ate isa bara dabree ji'a sadaasaa keessa jiruun yoo ilaalamu dhibbeentaa 38.9 dabalee jira. Ji'a kana keessa gatiin oomishaalee midhaanii fi kuduraa hir'ataa dhufee jira kan jiru ejensichi akkasuma gatiin zayita nyaataas hir'ataa dhufuu ibse. Gatiin xaafii, garbuu, qamadii fi boqqoolloo akka hir'ataa dhufee himee jira. Yeroon kun Itoophiyaatti yeroo oomishni walitti qabamu waan ta'eef gatiin oomishaalee midhaan nyaataa ni hir'ata jedhamee eegama. Haa ta'u malee namoonni garuu yeroodhaa gara yerootti dabalaa akka jiru himu. Gatiin meeshaalee nyaataaf hin oolle kanneen akka uffata, kophee, meeshaalee ijaarsaa fi suphaa manaa, gatii mana kiraa, simintoo, qorichaa fi warqeen ammoo dabaluun isaanii himamee jira. Waraanni Tigraay sadaasa bara 2020 irraa eegalee deemaa jiru hanqinni sharafa alaa mudatee fi qaala'insi gatii diinagdee Itoophiyaa qormaata keessa galchee jira. Godina addaa saba Oromoo Walloo magaalaa Cirrattii keessatti fiinxaaleeyyiin Amaaraa qabeenya hawaasaa saamaa jiraachuun himamee jira. Magaalaa Kamisee, Cirrattii, Caffaa, Haxaayee, Sanbatee
Gobayyaa gammoojjii qorii fi baatee keessaa erga waraanni bilisummaa Oromoo fi TDF bahee humnoonni Amaaraa uffata raayyaa ittisa bilxiginnaa uffachuun ajjeechaa fi saamicha raawwachaa jiru jechuun jiraattonni iyyataa jiru. Muhammad Fantaalee dhimma kanarratti waan qindeesse qaba. Godina addaa Oromoo Walloo magaalaa Cirrattii keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa qabeenya hawaasaa saamaa jiraachuun himame. Magaalaa Kamisee Cirrattii Caffaa Haxaayee Sanbatee Gobayyaa gammoojii qorii fi baatee keessaa erga waraanni WBO fi TDF bahee humnoonni Amaaraa uffata raayyaa ittisa bilxiginnaa uffachuun ajjeechaa fi saamicha raawwachaa jiru jechuun jiraattonni iyyatan. Magaalaa Cirrattii qofa keessaa qawwee 50 ol maqaa eeyyama itti isiniif baafnatiin hawaasarraa sassaabanii jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffateera. Finxaaleeyyiin Amaaraa fi waraanni bilxiginnaa qindoominaan namoota nagaa hedduu jumlaan yoo ajjeesan kaan irraa qawwee fi mallaqa hedduu saamaa jiru kan jedhu maddi keenya yaada Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif laate. Muddee 9 bara 2021 qofa magaalaa Cirrattii keessaa maqaa qawwee keessan galmeeffadhaa jedhuun erga uummanni dhugaa sahee meeshaa ofii geessee qawwee 50 fudhatanii hawaasa dhoowwatanii jiru jedha. Gama biraatiin ilaalcha siyaasaa faallaa sirna biyya bitaa jiru bilxiginnaan gaggeessaa jirtu jechuun namoota nagayaa siyaasa tokko keessa illee hin jirre dhibboota lakkaa'aman guuranii gara Shawaroobitti dabarsanii jirus jedheera. Namoonni gara Shawaroobitti dabarfaman kunis lubbuun jiraatanii fi ajjeefamanii wanti barame hin jiru. Humnoonni Amaaraa kun uffata raayyaa ittisa bilxiginnaa uffatanii irree isaanii irratti barruu zamachaa Minilik jedhu hidhatanii kan jiran yoo ta'u namoota afaan Oromoo dubbatan adamsanii reebichaa fi ajjeechaa irratti raawwachaa jiraachuutu ibsame. Magaalaa Haxaayee keessatti masgiida caccabsanii quraana cicciruun hawaasa amantiin qoqqooduuf shira adda addaa xaxaa akka jiranis maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Magaalaa Gobayyaa keessatti ammoo dubartii gudeedanii akka ajjeesanis dhageenya jirra jedha maddi keenya odeessa kana nuuf qoode. Reebichaa fi saaminsi wal fakkaatan ilmaan Oromoo magaalaa baatee jiraatan irratti raawwatamaa kan jiru yoo ta'u walumaa galatti haalli Oromoon Walloo keessa jiru yaaddessaa ta'uutu himama. Godinaalee Oromiyaa keessatti sababii shanee deeggartan je'uun hidhaan jumlaa cimee itti fufuun hawaasa komachiise. Jiddugala Oromiyaa lixaa fi bahaa akkasumas Baalee fi Arsii dabalatee godinaalee hafan biroo keessatti hidhaan eenyummaa giddugala godhate namoota nagaa irratti xiyyeeffatee humnoota hidhataniin raawwatamaa jira. Namoonni lakkoofsaan hedduu ta'an kanneen ji'ootaan dura adamfamuun hidhaman hedduunis achi buuteen isaanii kan dhabame yoo ta'u kanneen dirqamaan gara adda waraanaatti ergamaa jiranis baay'ee akka ta'e odeeffannee jirra. Duulli namoota jumlaan hidhuu kun ji'oota dabran caalaa yeroo ammaa caalmaatti hammaatee itti fufee jira. Namoonni waraqaa eenyummaa gaafatamuun yoo harkaa hin qabaanne ni reebamu. Kana malees konkolaachiftonni dirqamaan gara adda waraanaatti akka namoota fe'an dirqamni gubbaa itti laatamee jiraachuu kanneen dhimmicha itti dhiyeenyaan beekan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Dhalattoonni Oromoo baqattummaan biyya Jibuutii jiraatan saamichaa fi hidhaan isaanirratti raawwatamaa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Baqattoonni Oromoo biyya Jibuutii keessa jiraatan jireenya isaanii fooyyeffachuuf akkuma lammii kamiyyuu hojjetanii jiraachaa kan jiran yoo ta'u qabeenya isaan walitti qabatanii dukkaana ittiin banatanii fi wantoota daldalaa adda addaa isaanii humnoota mootummaa biyyattiitiin irraa saamamuun hidhamaa jiraachuu himu. Saamichaa fi hidhaan kun addatti ilmaan Oromoo qofarratti xiyyeeffatee jira kan jedhu dhalataan Oromoo achirraa dubbifne mootummaan bilxiginnaa mootummaa Jibuutii waliin waliigalee shanee maallaqaan tumsitu jechuun nurratti bobbaasee jira. Magaalaa Jibuutii ganda Ariibaa jedhamu keessatti torbee tokko dura dhalataa Oromoo dhalootaan Walloo ta'e nama maqaan isaa Hussein Muhammad jedhamu dukkaana isaa jalaa cufanii turan. Osoo inni gara biyyaatti galuuf deemaa jiruu qabanii mana hidhaatti darban jechuun akka fakkeenyaatti rakkoo nama kanarra gahe
ibsa maddi keenya Jibuutii. Kana malees namoonni qabeenya qaban hedduun doorsifamaa jiru kanneen osoo hin beekamin humnoota kanneeniin qabamanii maatii fi qabeenya irraa hidhaman kan biroos jiraachuu himuun haalli keessa jiran akkaan sodaachisaa ta'uu himee jira maddi keenya. Kanaan dura magaalaa Jibuutii ganda Ariibaa kan baay'inaan Oromoonni jiraatu kana dabalatee gandoota biroo hedduu keessatti dhalattoonni Oromoo maqaa isin deeggartoota ABO shaneeti qabeenya keessaniin waraana bilisummaa Oromoo gargaartan jedhuun doorsifamaa fi hidhamaa turuu gabaasa turuun keenya ni yaadatama. Oduu keenya xumuraatiin United States bulchiinsa Kentucky fi Kaanitti balaa bubbee cimaa mudateen namoonni 70 ol lubbuu dhabani. Pireezidaantiin US Joe Biden giddugala biyyattii balaa bubbee tornaadoo jedhamuutiin barbadaa'ee gargaaruuf mootummaan isaanii waan danda'amu hunda ni taasisaa jedhani. Oduun kun akka taantii isiniif dhiyaata. United States bulchiinsa Kentucky fi Kaanitti balaa bubbee cimaa gaafa jimaate dabree dhaqqabee namoonni 70 ol du'uu fi lakkoofsi namoota du'anii kun 100 ol caaluu akka hin oolle aangaa'onni himani. Gabaasaan BBC'n qabatee bahe akka ibsutti pireezidaantiin US Joe Biden giddugala biyyattiitti balaa bubbee tornaadoo jedhamuutiin barbadaa'ee gargaaruuf mootummaan isaanii waan danda'amu hunda ni taasisaa jedhani. Biden bulchiinsa Kentucky kan garmalee balaa kanaan miidhameef fandii gadhiisuuf seera balaa yeroo tasaa federaalaa mallatteessanii balaan dhaqqabees seenaa Ameerikaa keessatti isa hammaataadha jedhani. Balaa halkan jimaataa dhaqqabe kanaan Kentucky keessatti kanneen warshaa shaamaa keessa hojjetaa turan dabalatee namoonni 70 ajjeefamuu fi lakkoofsi namoota du'anii kun 100 caaluu akka danda'u himamee ture. Namoota warshaa shaamaa keessa hojjetaa turan keessaa 110 keessaa 40 lubbuun oolfamuu isaanii bulchaan bulchiinsa Kentucky Andy Bishir himanii jiru. Magaalaa Mayfielditti buufataaleen poolisii diigamuun meeshaaleen ittiin balaa ibiddaa ittisan waan barbadaa'eef aangaa'onni haala rakkisaa cimaa keessa jiraachuutu himama. Bulchiinsicha keessatti namoonni 10,000 lakkaa'amanis tajaajila ibsaa fi bishaaniin ala ta'anii jiru. Kanneen mana kuusaa Amazon keessatti du'an 6 dabalatee yoo xiqqaate namoonni 12 ammoo bulchiinsaawwan biroo keessatti baluma obomboleettii kanaatiin du'uutu himama. Biden kanneen maatiin isaanii dhabamanii fi kanneen eessa buuteen isaanii hin baramin hundaaf kadhannaa godhanii gargaaruuf kan danda'amu hunda ni taasisna. Kana keessa dabruufis waliin imallaa jaani. Kana malees gareewwan balaa yeroo tasaa dilbata har'aa gara bulchiinsa Kentuckytti imaluun deeggarsa dabalataa akka taasisan himani. Tole kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun idilee galgala kanaaf qabanne isaan gaammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Oduu isinitti himuun isin faanatan turte Naimaa Umarii gama ogummaa kaameraa fi gulaallee suur-sagaatiin Tuujii Muhammad nafaana ture. Gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen hafanii waliin turtii gaarii.